waanan isin qabuufi aniin baasee dhugaa fagaa dubbadhu joondu eellee akka nyaanne gumaa kooy arras boruus waanan sini dhaammadhu sindisee hindeessu hin baqadhu sodaadhee rorroof hin jilbiifadhu hangan du'ee dhagaa fi biyyee boraafadhu sindisee hindeessu hin baqadhu sodaadhee rorroof hin jilbiifadhu hangan du'ee dhagaa fi biyyee boraafadhu. Hordoftoota keenya akkuma beellama isiniif qabee sagantaa kiyya Keebeek Shoo irratti haala buqqaatonni Oromoo waggaa 2 dura Buunoo Beddelleerraa buqqa'anii gara magaalaa Jimmaa dhufanii mooraa DDC keessa qubatanii haala jarri keessa jiranu qabadhee dhufeetin jira. Keebeek Tuub sabiskiraayib godhaa daawwadhaa. Keebeek Shoo yeroo ammaa kana dhukkuba vaayirasii daddarbaa COVID-19 wal qabatee addunyaa raasaa jiru kanatti harka qalleeyyii gargaarra maqaa jedhuudhaan gargaarsi adda addaa bakkoota tokko tokkotti yeroo namoonni gargaarsaaf socho'anu agarra. Garuu namni haala buqqaatonni kun keessa jiranu arge jiranatti hin fakkaatu. Yeroo rakkina jaraa ibsatanus akkana jechuudhaan dubbatu. Enak isa kanafu gua nanti kita kama sila berbacisutti sila menyebarkan Manni jarri waggaa 2 dura keessa qubatanis amma yeroo roobni roobe dhimmisuudhaan miidhaa jararra gahaa jiru haala kanaan ibsu. Ijoollee dargaggoo fa'aa walitti qabne bishaan kana asii waraabne alatti ofirraa gannaqaa jirra. Manni kunis guyyaadhaan gaddeema. Halkanis qalba jechaa bula amma gaafa nuti dhufnu hambanaa miti baay'ee ol fagoodha amma immoo lafa keessa gaddeemaa jira waan ta'eef baay'ee yaaddaa jirru waa'uma amma bishaanii kun gara konkootiinis wanni mana kana keessatti amma nu argamu jiru tokkotti jiru kiiloo mootummaa kiiloo 15 wayii fudhannaa ji'aan jechuudha kiiloon 15 achumarraa mi'eessituudha waan akka zeetiin soogidda minaamini bitanna bakka hundaa ji'a waan nu gahu sin qabu rakkoo guddaarra jirra. Manni fincaanii baay'inni namoota 2,000 olii itti fayyadamanu guutee namni yaa abbaa kanaa jedhu dhabamnaan rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jiru. Manni fincaanii kun kana dura as dhufanii aabbeen fan naannoo kanatti ijoolleen keessa sababa dhibeen adda addaa dhufee asitti manni keenya ijoolleen baay'ee dhukkubsattee akka dhufeen arganii amma gara ji'a wayii geenyeerra makiinaan dhufanii ilaalanii irraa qulqulleessaa yaanii kan jira kantiibaa gaafatanii nufa waraabe makiinaan amma gaala akkuma guuteeti asiin kun akkanatti as guutee asiin akkana uummatatti waaqayyaa jira. Sababa manni fincaanii guutuutiin bakka itti fayyadamanu barbaacha keessa yeroo tokkotti qarshii 5 akka gaafataman. Iddoo kana isaan itti asii waa hojjetan uummanni keenya jechuudha. Asitti kun saganaan guutamee gaddeemaa jira. Iddoon ammoo asii kaasee itti gabbuune birrii 5 gaafataa jiranii. Birrii 5 waan itti walgollee ammoo waan itti funyaanu dhabneera waan ta'eef. Mana fincaaniitii fi birrii 5 isin gaafatu? Birrii 5 gaafataa jira uummanni naannoo kana waan ta'eef. Birrii 5 miti gaammoo fi funyaanu dhabnee kun baay'ee uummata miidharte waan ta'eef rakkoo guddaarra jira gara sagaraa kanaan silaa dhufee kantiibaan keenya dhufee nurraa waraabuudha fedhiin keenya sun guutee jira waan ta'eef. Waanan isin qabuufi aniin baasee dhugaa fagaa dubbadhu joondu eellee akka nyaanne gumaa kooy arras boruus waanan sini dhaammadhu sindisee hindeessu hin baqadhu sodaadhee rorroof hin jilbiifadhu hangan du'ee dhagaa fi biyyee boraafadhu sindisee hindeessu hin baqadhu sodaadhee rorroof hin jilbiifadhu hangan du'ee dhagaa fi biyyee boraafadhu.
fidannoo qabnu. Ilaan duba kana bobeeyfanna maleedha. Rakkoon qoraanii amma afaan hojjena kaayatee huccuu uffannu dhabne ilmaan akkasitti waan jiraachuuf dhabne amma rakkoon cimtuu nurra jira amma. Rakkoon cimtuu nurra jira amma. Isinoo ayyo. Maal jettu isinoo? Humti isinii dhiyaataa jiru jira as keessatti akka barbaadanitti ilmoo keessan ofii keessatti tajaajilamaa jirtu? Maal tajaajilamaa jirra rakkataa jirra. Rakkoo wayi nu ijaati kunoo keessan nu gartan kana keessa jirra. Namni quba isin qabu hin jiru jechuudha. Maaltu quba nu qabu gargaarsa mootummaadhaa ji'a keessaa baatii lama keessaa guyyaa tokko nutti dhufu kana malee waa takka maal argata. Oromoo koo waanan isin qabuufi aniin baasee dhugaa faga dubbadhu tundu illee akka nyaanne gumaa koo har'as boruus waanan sini dhaammadhu sindisee hindeessu hin baqadhu sodaadhee rorroof hin jilbiifadhu hangan du'ee dhagaa fi biyyee boraafadhu sindisee hindeessu hin baqadhu sodaadhee rorroof hin jilbiifadhu hangan du'ee dhagaa fi biyyee boraafadhu. Amma dura mooraadhuma kana keessatti rakkina hedduu dabarsinus kan baranaa adda ta'uusaa dubbatu. Sababni isaa hoo jedhee gaafannaan akkana jedhanii. Isa kanaafi otoo fuudhee jechuudha lafa hojjennee nyaachuu dandeenyutti waan nu geessutti an baay'ee natti tola jechuudha. Kana lammii tokkotti maaf yaadan taanaan lafa hojjennee nyaannutti humna qabna waan ta'eef. Amma amala hin taane baruu jira keessatti hawaasa jimmaan nu jiraachisaa ture amma dhukkubni kun hin dhufin jechuudha. Galanni isaaniin badinii baay'ee nu gargaaraa turan. Sababa isaaniitiin jechuudha kan jiraannee as geenye addana geenye. Amma bishaan dhugaatiitti illee nu gargaaraa jiran. Kadhatanii jechuudha. Isa kanaaf ammoo nuti kaayyoon teenya lafa hojjennee nyaannu irra dhaquu hojjennee nyaachuu barbaanna waan ta'eef haqqii maatii keenyaa guunnee qalammii teenyaallee akka gargaarutti akka nama humna hin qabne yookiin ammoo qaama miidhamaa wayiitti asumatti teenyee jechuudha gaafa akka itti aanu dhabaatu jechuudha kiiloo jiyaan nu eeggachiisa malee hawwiin keenya kanaas miti kaayyoon keenyaas kanaa miti jechuudha.